Iya, Hasan Desa Asa Banisan Bupati Garanta Jadi Muslimada. Cintu. Jira. Cintu. Jira. Cintu jedha ini bagai jelaatan. Jirna ulee barii argu jedhee achiin. Duraan dursee akka ulee barii arginu kan hin dandeenye akka dandeenyu kan hundaa dandeenye asiin akka geenyu nu godhee Waaqayyo haadha isaa wajjin haa galatu jedha. Egaa dursinee hundi keenya aceedhaaf qeerroo fi qarree acee waliin wareegamaniif uummatoota qeerroowwan dhiigni isaanii akka bishaan tarcaa jiruuf akkasumas uummanni hafee nagaa akka argatuuf hundi keenya bakka teenyee kaanee daqiiqaa tokkoof kadhannaa sammuu Waaqayyoo jedha. Galatuma. Abbootiin amantaa keessummoon hiriyoonni acee qeerroo fi qarree daa'imman gadda keessan karaa adda addaa ibsuun nu cinaa dhaabbattan hundi guyyaa har'aa akkan isin jidduutti argamuuf karaa fi bidiruunaaf ta'ee abbaa warraa koo fi abbaa ijoollee koo goota jaalalaa amanamaa qulqulluu fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye abbaa dhugaa amalaa fi yaadaan gargar taanus kaayyoon tokko nu godhee goota ija barbadaa Hacaaluu Hundeessaatiin baga walakkilee baga nagaan dhuftan galatuuman. Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa jalatti Hacee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akkan biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal Obbo Nasru. Sandagi Fernand, Amade tu kan dia betul dulu. Mam Revin, sekali melaut kita dapat. Sini asal tu balik. Okey. Itu. Ka'umsi koo fi ga'umsi koo Waaqa jalatti Hacee yoo ta'u, kana jidduutti qaamaan akka biyya kana dhufuuf gahee guddaa kan qaban Dr. Awwal yoo ta'an, isaan waliin dura ta'aa hawaasa Oromoo Neezerlaand Obbo Nasruu, Obbo Abdoo, Brunnoo, Daayireektara fiilmii Hacee, warri kaanis galatoomaa jedha. Isinis naaf galateeffadha. Hawaasni qaamaan akkasumas yaadaan simannaa naaf gootan maqaa Haceetiin ammas galatoomaa jiraatan sibiila. Hacee koo har'a bakka jiru osoo ani sitti hin himin beekta. Uummata si jaalatuu fi si mararfatu jidduun jira. Hacee koo ati qaamaan nu jidduudhaa dhabamtullee yaadaa fi qalbii keessa jirta ni jiraattas. Ati odaa keenya bifaan amalaan yaadaan gargar taanullee maqaa keetiin tokko taaneerra. Taaneerra. Walirraa fagaannee biroo dugdaaf garaa taane natti dhiistee deemtaa osoo seenaa garaan baane. Dhugaan kees dhokateera dhukaamsaan dhukaamamee Hacee abbaa dhugaa mormaa sabaa si barbaadaa si dhabnaare. Hacee koo sis dhabee dhugaa kee dhabuun dhabuus jireenya itti dhufeen jira.
Yoom kana siin jedhu anaaf eenyutu qulqulluu miti. Amma dhugaa kee qabeef waaqaa gaditti namoota dhugaa kee irra ciisanii hirriba dhaban qofadha. Haacee koo ati jireenya kee ishii xiqqoo kana keessatti seenaa dhalootaa dhalootatti darbu hojjettee dabarteetta. Nutis waan ati hojjettee dabarte ibsisuuf faawundeeshinii maqaa keetti naamneerra. Faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaa Karoora Waggaa 5ffaa. Faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa Karoora Waggaa 5ffaa keessaa yaadannoo waggaa 2ffaa Ajeel irratti badhaasa Haacaaluu Hundeessaatiin tokko jedhee jalqabee hojii 2ffaa rakkoon adda addaa bakka garaagaraa jiraatullee uummata dhooqeen akka ta'eef bishaan baasuuf godina Booranaa keessatti qarshii miliyoona 16 oliin hojii jalqabee jira. Marsaan jalqabaa bishaan baasuu yoo ta'u, galata waaqaa nuuf milkaa'ina bishaanis ta'e. Hojii guddaan bishaan bahee Abdul. Ifo maka. Hojii guddaan bishaan bahee kan uummanni akka itti fayyadamu isin cinaa dhaabbattanii fi akkuma Haaceen jedhee jirtu jedhee jettanii hojiiwwan jalqabdeetiin jalqabuuf deemu miti wal qabattee lagateetti akkuma Haaceen jedhee walii wajjin taanee akka qofuu abdii guddaan suuraa qabama. Guddataa fi haaloo oomishnii Ajee Gannaamoo uummanni Ajeen isin jaalatan beekumsaan humnaan qabeenyaan waan dandeessaniin akka gujimaa dhaabbattan maqaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin isin gaafachaa bu'aa gumaacha keessanii piroojeektii bishaan kanaa yoo ta'u karaa faawundeeshinii Haacaaluu Hundeessaatiin seenaa dhaalootaaf bu'aa hojjetanii amantanii fi yaadan akkasumas piroojeektii aanu akka piroojeektii aanu abaaboo jaallatanii Wait. Kun sagalee yaadatti tokko nama sadii kun sagalee yaadatti tokko nama sadii check mic tokko kun sagalee yaadatti tokko nama sadii okay kun sagalee yaadatti tokko nama sadii
ya? Seenaa Aduh. har'a Ya, bareeda kun. Kana bareeda. Ya. Kamu kau beragam, kamu amas transportasi kan kaberechaa jiru. Amma bareeda. Maal gochuun deemne fanna. Har'a kan asitti walgeenye maqaa ajeetiin Bareeda. adaraa dhiigaa fi lafee ajee qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nurraa wareegamanii hundaan tokkummaa keenya haa jabeeffannuun isiniin jedha. Irra isinii deebi'a. Abdul. Yesus kota. Har'a kan asitti walgeenye maqaa adaraa dhiigaa fi lafee ajee Kalian cepet qeerroowwan qarreewwanii fi gootota nurraa wareegamanii hundi keenya tokkummaa keenya haa jabeeffannuun jedhaa galatoomaa. Ajeen hawwiin isaa inni guddaan maaliif na deebistu? Bilisummaa. Ajeen hawwiin isaa inni guddaan Oromoon tokko ta'ee arguudha. Hawwii isaa Oromoon hundi wal dhaggeeffatee waliif obsee wal bira dhaabbadhaa waliin hojjetaa jedha. Gaafa wal bira dhabamtan osoo hin taane yeroo wal bira jiraattan waliif yaaddan walii galtan tokkummaa wal bira dhaabbata. Yoos wal bira bareeda. Kaayyoo ajees galmaan keenya. Warroonni kaayyoon faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akka galma gahuu yaadaan hojiin beekumsaan waan hundaan cinaa dhaabbatan gara fuulduraas dhaabbachuuf karoorfatan hundi keessan maqaa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaatiin galatoomaa jedhama. Dookumentariin Ajee kun akka xumuramee uummata bira gahuuf aarsaa guddaa gootan Dr. Awwalii fi gareewwan isaanii hundi galatoomaa ulfaadhaan jedha. Namoonni sagantaa har'aa kana haala bareedaadhaan qopheessitan ammas irra deebi'ee maqaa Ajeetiin galatoomaa ulfaadhaan jedha. Dhugaan Ajee akka nuuf bahu dhiigni uummataa akka bishaanii lolee akka nu dhaabbatu amantii qabdaniin Waaqa nu kadhaa. Dhugaan ilma Waaqaatiin galatoomaa.